karaatee obbo Haan qabuun hedduu ajaa'ibame. Kanaanis akka barsiisuuf gaafate. Sana booda kungufuu akka baratuuf gara iddoo leenjii Cheng argamutti geesse. Kungufuu yookaan karaatee akka barsiisuuf Direef waadaa seene. Karaateetti aanuun Diree akka hawwisaa leenjii karaatee jalqabuuf obbo Haan bira dhufus leenjiin akka inni yaadu osoo hin taane jaakkeettii buusuu, uffachuu fi fannisuu qofa waan ta'eef leenjii kana nuffaa yookaan jibbaa yoo jiru nu agarsiisa. Itti aansuun obbo Haan daawwannaadhaaf Diree qabatee deema. Iddoo sanattis Diree waan addaa tokko arge. Innis dubartiin tokko bofa waliin sochii addaa yoo gootu. Obbo Haanis waa'ee isaa yoo ibsuuf waan tokko irratti xiyyeeffachuun sochii waan sanaa akka murteessu ibseef. Taateetti aanuunis Diree leenjii teekwaandoo haala gaariin itti fufuu isaa kan nu agarsiisuu fi Meegi waliinis iddoo garaagaraa deemuu yoo bashannanan nu agarsiisa. Innis obbo Haan miira keessa galuun konkolaataa isaa sibiilaan caccabsaa jiraachuu isaati. Direes wanti ta'aa jiru bitaa waan itti galeef maal akka ta'e gaafate. Obbo Haanis maatii isaa balaa konkolaataan akka dhabe itti himuun boo'uu eegale. Mucaanis boo'icha obbo Haan callisee ilaaluu waan dadhabeef muka wadaroo qabu kan teekwaandoon ittiin leenjifamu itti kennuun leenjii jalqabsiisee gadda isaarraa balleesse. Sana booda bakkeewwan garaagaraa deemuun yoo leenji'an argina. Direes leenjii kana haala gahaa ta'een haa ta'u malee Direes nama salphaan ture. Marsaawwan hedduu abdii nama fixachiisan booda walakkaa xumuraa irra gahan. Itti aansuun leenjisaan garee Cheng Diree hedduu sodaatee waan tureef leenji'aa isaa tokkoon miila Diree cabsee taphaan alaa akka godhu gorsa. Mucaanis gorsa leenjisaan isaa gorsa hojiirra oolchuun miila Diree hedduu miidha. Direes miilli isaa hedduu waan miidhameef mana yaalaa galuu dirqame. Xumura irrattis Cheng waliin wal dura dhaabbatan. Direes olaantummaadhaan taphicha irratti hirmaachuutti argama. Haa ta'u malee leenjisaan Cheng akkuma barame miila isaa miidhame sana rukutee dorgommiin alaa akka godhu Cheng gorsa. Chengis waan gorsame sana duubatti osoo hin jedhiin hojiirra oolchuun Diree jireessa. Sababa kanaanis Diree hedduu miidhamus xiiqiin keessa isaa jiru yeroo lammaffaaf akka ka'u taasise. Itti aansuun Diree sochii yeroo darbe dubartiin sun bofa waliin gochaa turtee fi gorsa obbo Haan yaadachuun haala hin yaadamne Cheng mataa keessa dha'uun dhumarrattis Cheng fi gareen isaa kabaja obbo Haanii fi Direef qaban yoo ibsatan akkasumas obbo Haanii fi Diree gammachuu isaanii yoo ibsatan nu agarsiisa.